Gaafa caffee Oromiyaa nu waamamnu. Gaafa kaan nun dhabamnu. Gaafa irreechaa gaafa ilmoon namaa raafuu taate. The only camera waltajjii irratti kan hafe camera OBS. Kana abbootiin gadaa ragaa abbaan gadaa bayyana sanbatuufa. Ragaa abahani. Bilbilanii dubbii amaa deemaa jira. Kameraan nu kaasaati baa jedhanii gaafa nu biraa gaazexeessitootatti warri miidiyaa dhuunfaa mootummaa bilbilatan gaafa isaan kameraa buqqisatanii baqatan nu eessatti baqan. Nama miliyoona 10 bar kan achi keessa jiru. Nama miliyoona 10 namaaf sagalee taana inni akkamitti nama sagalee dhabe kana gannee baqan. Kameraa qabannee kameraan dhumaa itti burungne Saayiduu Sengaaf sana yaadatta ta'e buruqee warri hafnes maal sanaa gadi. Ayyaana Cimdeessaa waltajjiirra ture, Xilahuun Magarsaa waltajjiirra ture. Maaltu sanaa gadi. Garuu hin dandeenye. Maaf dandeenye? Oromoo faana nutti dhufe waan ta'e. Haa ta'u mee egeree nama beeksisaa. Miidiyaan akkasitti aartii fi seenaa irreecha gadaa sirnaa akkasitti baasee uummata beeksisee guddise kun maaf dadhabee egeree nama beeksisa. Maal ta'uuf jira? Maal barbaada? Sabni kun maal haa godhatu? Ani hin beeku. Hin ulfaatu. Miidiyaan baay'een banamaniiru. Nu duras nu boodas. Garuu namni amma keenya yoo miidiyaa mootummaatiin ala ta'e afaan Oromoo keessaa miidiyaan akka keenya hunda danda'e hunda baate daddarbaa fi gilaammata hunda baate har'a gahee jiraate tokkoof tokko OBS. Miidiyaa daddarba hundaa danda'ee baatee har'a gahee kana maaliif akka mootummaanis abbootiin qabeenyaas ijarraa qabatan hin beekan. Miidiyaan afaan biraa miidiyaan ollaa keenyaa akka nama xaafii facaasee xaafiin akkatti baay'atee biqilu beektaami akkasittiin biqilaa bulan. Isaan biqilan kun OBS nyaachuuf, isaan biqilan kun OBN nyaachuuf. Isaan biqilan kun miidiyaa Oromoo biraa nyaachuuf malee saba biraa hin qaban. Har'as afaan guddifatan caala guddifachuu. Har'as amantii guddifatan caala guddifachuu. Har'as seenaaf siyaasa guddifatan caala guddifachuu. Ijoollee Oromoo ishii nuti dhiibnee afaan Oromootiin saaksifne kana filannoo ta'anii fi asii filannoon dhabamee fi ati ani Oromoon biraa hinni biyya kana bulchuyyuu sa'aatii 24 OBN taa'ee ilaalu filannoo barbaada. OBN irraa waa dhaga'uu barbaada. OBS irraa waa dhaga'uu barbaada. Miidiyaa biraa irraas waa dhaga'uu barbaada. Gaafa filannoon kun hundumtuu dhabame maal taata? Otoon jaalatiin miidiyaa isa balleessuuf dhaabbate filatta jechuudha. Ilmaan kee filatan jechuudha. Sanatu dhufa jechuudha. Kanaaf an nama baay'een galateeffadha. Inni jalqabaa si hiriyoota koo gaazexeessitoota OBS akkaan hin galateeffadha. Nu nama waa bulchinee hin beekne miira Oromummaa qofa qaba. Dubbifnee seenaa waan baranneef qofa gaafa walitti dhufnu wal dandeenyee margaan hin lolaa abdiisaan obsa qabaa. Isa margaan balleesse abdiisaatu sirreessaa. Isa birraan sirreesse ayyaanaatu sirreessaa. Warri kaanis. Osoo takkaa har'a jirratti walitti mufannee jabitaa wal ilaallee boromtuun uumamnu hojii keenyatti fufaa. Har'a geenye galata qabna. Sanatti aansee obbo Dinquuti. Hammamu roobni jabaatullee rooba jalatti hin dheessitu. Hammamuuf dagattullee hammamuuf gattullee muka qoree qabutti hin hirkattu. Yoo nuti
lafa bokkaatti dheessinu lafa itti dadhabnee irkannu dhabne anaatu jiraa ana faana dhaanamtanii ana faana kuftan kan jedhe obbo Dinquu ittaansee abbootii gadaa artistoota Oromoo ayyoota Oromoo gaafa nu itti bilbilee kan obeessumti kun kan eenyuuti jedhee nu gaafata obeessi kan Oromooti kan gaafatee ana dhiyeessaa anatu ta'aa isiniif osoo maqaa dha'ee natti tola anatu keessummaa keessan ta'aa anatu keessummaa keessan ta'uuf humna qabaa jedhee amma namni nutti bilbilutti sana hunda dabarre jechuudha. Dhumarratti waa'ee mudannoo aartiitiin wal qabatee yaadattoo ta'e gaafa biyyi kokkee jalatti wal qabde gaafa mootummaan bahee lakkeen dadhabee dhiibbaa Oromoo wanti deemaa jiru hin ulfaataa lakkeen biyya kanan bulchu narkaa fuudhaa jedhee ministeerri muummee biyyattii bulchu gaafa ibsa kennu sirboota nuti asii gadhiifnu namnumti sirbe nutti bilbilee sirba qabsoo naa buusaa sirba kiyyaa na ajjeechisuuf jirtanii naa buusaa sirba isa sirbe bar isa barreesse bar naa buusaa sirba kiyyaa hin dinne sirbichi kan isaa miti kan Oromooti ammaan booda Oromoo barbaada waan ta'eef haati warraansaa otoo nafiin nutti bilbiltee ijoollee kiyya guddifadhaa ijoollee keenya guddifadhaa naa buusaa sirba kana lakki sirbichi kan hamma kana dabarsine beeki kanaafi yoo danda'ame har'a Oromoon miidiyaa kana qofa miti kan biraas waan qabuun humna qabuun maallaqa qabuun osoo tursiifatee ijoollee isaa kanaan dura afaan Oromoo wallaalanii afaan Amaaraa barantu achi deebi'uuf jira waan ta'eef ijoollee kaleessa balballi itti cufamee ollaatti nama afaan Oromoo barsiisuu qofaan galman ga'u beeki afaan Ingilizii addunyaa kana bite har'a waan mana barnootaatti barsiisaniif qofa miti afaan Ingiliziitiin aadaan Ingilizii Shakespeare faa maal barreessaa turan afaan Ingiliziin aadaa Ingilizii afaan Ingiliziin seenaa Ingilizii afaan Ingiliziin falaasama Ingilizii afaan Ingiliziin seenaa Ingilizii nurratti fi addunyaatti fe'anii afaan isaanii mootomsan jechuudha har'as sun immoo isaan karaa miidiyaa sun immoo isaan karaa diraamaa sun immoo isaan karaa fiilmii afaan Oromoos yoo akkanattiin hin guddanne mana barnootaa keessa dhaabatanii barsiisuun qofti in guddisa jedhee namni yaadu yoo jiraate anaaf gowwummaa kanaaf yaa Oromoo dhaabbata kee meeqatu banamee kufee waldaa kee meeqatu banamee diigamee nu har'aan geenye hoogganaaf hoogganamaan mindaaf durgoo walqixaa waggaa 10 konkolaataa tokkichaan sa'aatii 24 televiziyoonii irratti hojjechaa mindaa 4,000 nyaachaa akka nama 40,000 nyaatutti fakkeessaa hiriyoonni keenya kan nu gitaniif kan nu gadii miidiyaa adda addaarraa 50,000 40,000 yoo nyaatan lakkii 4,000 naafii ka qabdi jennee itti hojjechaa asin keenya beektaa waan baay'ee na gaddisiisu in my life hilma wayii dhalchite yookiin intala wayii dhalchite yoo barsiifattee guddifattee hin fuusifamne hin heerumsiifanne garaasi nyaata jechuudha jireenyi kee sana yaadaa afa jechuudha aadaan naannoon dhaladheetti dubartiin hodhaa hodhitu yoo hamaan dhufee duute hodhaa turte sana fixxeetti kutteetti hodhitee kutteetti xumurteetti jedhanii gaafatanidha yoo hodhaa sana hodhiteen kunne hin bu'an baay'isanii calqaba ishii karaatti hafee calqaba ishiitu hin xumuramne OBS kanaaf nu bochisa kanaaf hin gadda
jalqabni keenya hin xumurame. Kaayyoo gurguddaa nuti qabnu galmaan keenya. Hawaasni keenya har'a bahee hawaasa jechuun namoonni muraasni har'a bahanii bubbisan har'a aadaa barsiisuu baruu warra qaban, har'a seenaa warra baruu qaban, har'a beekumsi warratti namni har'a wal arrabsu kun beekumsi waan itti hanqateef. Kanaaf OBS galmasaa ga'uu dadhabuun na gaddisiisullee ulfinni nuti waggaa 10 darbanitti OBS hin arganne. Ulfinni nuti abbootii gadaa biratti arganne. Kabajni nuti namoota nu beekaniif seenaa Oromoo beekan biratti arganne. Boraatii jabaa nuu ta'ee jireenya keenya keessatti isa boraafannee ittiin gammadaa jiraanna waan ta'eef miira gammachuuf gaddaa wal keessa qabannee rakkoo har'a OBS mudate kanarra geenya.